الدنيا تنرى خلين الدنيا كات الدنيا كان جرى الناس ورايات خس دمرة كات شارع راس دقاقة دي أنا وقسما بالله لا أنا دلت أمي المودلات نتن فقطون إيه قبر بعد أنا وين بيت عن فايز أنا بيت عدرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرجت تعفي خبجمتو تخيني جرجرتو جبالتني سنين جتا الحمد لله نجس نجرا أرانتنا أكتر جرني جرودا أعرف هاي زمان قبضة دفتة جتشون كيسان هنوي لمو ونين قبضة دفة واي أما درا قبضة قبضني رايل لحاسيتين جرا وانت كتك قرتي متي تقافا قويا إبسا راين تمي جتشودا تتمين سا حركة خبلا ركون قبوتاني يروم سافراين قدان سنة حركة خبلا سركنا قبو قزي قويا سني تليفونا في مالك رافوداني جراني مالك خارافودان كان مالك وانت كتك كان نلين قرنا مداليجي سوتين حاجما مالك عن اللي وانت كله هنقبو رقم صابر باتي تنجتشودا أكاتا سن هندوان إني جارسك يقولي هند تديسيتين مالك سن اتين حاجمي جيتين نرانتنا قدامك سن اتين قافة دي ما دي بكاميرا كان خايد فايزا جتشون كيسان هنو لما ونين نتخايد دي إسن اللين وتفتح في خبر جمتو دخية وان إننا نجوز نس نبرتن جتشو برباديتي نياركتن اللي دا naaf kan namoo naafin kan mudaan illee gartee maal deebisaa gartee namni jaarsa kee akkas godhe deebisaa naaf qabullee akkam naa deebisaa shakkii irraa hin kaayyadee jechuudha kaameraa tanarraa maallaqaa fi telefoonarraa fuudhee maallaqa ittiin ajaa qaba ammaan tana ilma anitu nama dalee ciisuu waan takka takkaan illee ni bitaddaa inni giseessanii wanni inni masruufni guyyaa sanii inni waan silaa masruufa mana keessaa kanaa deemuuni qabanii isa tumanii maallaqa illee irraa fuudhanii jechuu barbaadeeti. Tanarraa ammoo ani waan inni itti haajamuuf jechaan ulee isaa sanis itti dhiisee maallaqa waan inni itti fardii qabu jecha maallaqa gaafachuu deema maallaqaa fi telefoonaas jechuudha. Takkanaatiin isiniin jaltotaa fi kabajamtoota kiyya rabbi irraa isinii haa baasu rabbi isiniif irraa haa baasu jahaadha isinillee du'aa naaf godhaadha jechuudha. Hordoftaa fi kabajamtoota kiyya ammaan tana irratti hin dawwala waan inni naanjuu isinis ni bartan ni agartan jechuu barbaadeeti. Unoolal maal jaa ni argitanii. Takkanaatiin isin. Halo. Halo. Maal dhaggeessu? Dhaggeessu. Ana Faayizaadha. Anis nan beektu bilbila kee kana barbaadeetiin harkadhee sirratti dawwalee haajaa fartiitiif sirratti dawwalee. Maali haajaan? Haajaa ana ni beektaa warra ibsaadhaati. Ibsaan beektu? Laa rakkinni kanuma waliin beeknu sanii rakkoo waliin beeknu sanitti dhiisiiti ammaan tanaa wanni inni sirra bilbileef akka maallaqa sanii fi telefoona naaf kennitu jeeti. Telefoonaaf maallaqa? Kana bira kaatee jira moo? Laa kanis bira kaadee miti haa guyyaa san ibsaa raabsaa tumtanii irraa fuutan san maallaqaa mee maali waraqaadha? Akkamitti yaani? Laa gaafis maali gaafi manni? Basi beekee gaa'ee akka raajuu taate maallaqa sanii kaanis horii kiyya ayya. Waa ani amma fakkeenya. Maallaqa ibsaa irraa tumtanii fuutan san ittiin haajaa qaba. Akkam yaani takkannoo ati yaani fakkeenyaaf maali ati nama si gabbaranii kasi kannan kasi. Akkam si kannuu baatu si gaafachuu hin danda'u isa isin sibiilaa fi meeshaadhaan nama sodaachiftee afaan akkanaa kana maaliif wanni dagutti nama dhuftanii maalleen hin jiru fuutaman fuudhe mana kiyya waa meeqa keessaa fuutanii. Si gaafachuus barni hin danda'a fakkeenyaaf isin dhiirummaadhaan bira nama lama nama firaa quban qabne mana kiyya keessa seentanii alatti illee silaa tumtanii rakkoon qabu tuffiin hangana geessa kun maali ati raayyaa ilma Oromooti mi?
arraba center body ani nama jette na rasu ana waan ku famne arraba galanni xiishan leen seenu ka xiisha nama seenu maal laga abbareessa kiyya dhageeffadhu ana kana galatoonfattuu fi makaniin dhufe ani yeroo dubbatti raajii isaatti fakkaatin ibsaa sitti hin fakkaatin hayi akkam ibsaa si fakkaatu isa maallaqa kana sirraa hin fudhachuu dadhabeeraa yeegisee kana gortaan tadalaatu sirraa fuudhuun hin danda'a bar maaliif ilma oromooti kabajaanin si gaafadha jeetin sitti dubbadde malee fakkeenyaaf wayi sibiilli si fi nama dhaan wayi fi mana dhuftanii fi tumtanii mana kiyya keessaa fuutanii isarraa fuutanii hayya maallaqa kana inninis nagee laash diimaan nabaaf taree diimaan nabaa sunaa si bilbile maallee inni kan sitti hin dawwale kun kiyya na fakkaatti akka maasai ati amma naaf kan itamoo naan kan ito kabajaanin si gaafadde ataayye baay'ee raaju yoo kan namni biraa kasi kannee sin gaafanne taate ana ammoo ana jechaa godhetin sirraa fudhadha tamaam yoo kan waqa saman billa ana ta'e inni eega kadiiraa akkasitti wanni gootan ana ta dhalaatitu isinirraa ta'e rakkoon qabu eega kabajaan akkana taate akkam siddaatachuu ati maali namaan adda siddaatachuun anuujiinillee nama sirraa dalagu tokkoon waan bartoolaanis si kana deemaree waan feetaase maal fidda yaani ibsaan san jaarsan yaami akkas goote san ibsaaf yoo dubbattee dubbachuus ni hin dandeessan akkam dho'ise akkasittiin afaan oromootiin maallaqa kiyyanaa kan isin jee hey ibsaan dabamsisaa ibsaa zooniin dabamsiseetu mataa keetiin hin dabamin wayaati maashaallah dhiiraati dhiirummaa mana keessa seenanii namoota san dhiirummaa daddagutti taayib duba khaalaasanis dhaan ayyaanis akkasumatti isinni sun magarsiisaati tamaam ammoo tani gurbaa agartee ati silaanaa si jire jettuun sanis anniin taafisa niin taafisa ati immoo ajaa'iba sa'a 24 mootummaa silaan akkannanii akaaka heetii kanaa kaniin addunyaa tanarraa dhabamsiisu qabalan nama seenee mana nama zarafu ammaafin dhaabadhiira inni son lubbuu ni qaba hanga keessa jirtu dhiirti eenyu dhaabbata asuma keessa jirtu du'a dhiirtini hay dhaabuu ni dandeessaa saniifuu ni dhokoysa jechuun manatti nuti cufaa jechuudha akka manatti kamittiin dhokoysa magaalaa tana keessa waliin hin jirru baranis dhalaadha garaa maasi godhe inni maasi godhe garaa si gubu maasi godhe inni maasi godhe waan si godhe takka nagarre waan inni si godhe takka nagarre obboleessa dhagayeeffadhu siif hin himaati akka jaarsa yaalee isin irratti lallabbaa ilmaati jaati maasha maal balleesse waan takka hin balleessine jaarsa kiyya dalagaa isaatiif mana isaa malee waan takka illee waan balleesse hin qabu tamaan barbaada dhiira dhalaa tumtun dhageenya lakkii dhalaa dhiira tumtun dhagee malee maal balleesse anuu siin tumuuta akkas taane nati numaatu naddoo jaartii qabdattiin si beekaa baran waa hay dhadhalaa yoo deemtu namni eenyu sanuu isaa hoogana zeetaa asirratti hin naqaanuu mushi sadhiisi hayaasoo qaba ammoo inni maaliif yaani maal fidda maatte maal fidda maal nama godhuu dandeessa xarra qafaaniin hin jiin dhiira narqateen dhiira kana ayyaa eega maallaqa hin qabaanne eega maallaqa fitte tilifoonuma naafiti خلاص ايغا مالك كان يوتي اكا مو تليفون وين كيسا قبا وان فردتين كيسا قبا تليفون منافت
gaafa hubatan garuu immoo telefoona akkasii waan guddoo keessaa qabaatu ta'e bakka barbaaduu isaan isakkaan jeeraa ogeessa. Ammoo akkanaaf kan nituun fadha kaayisa akkanaa keessuun fadha isa naa qofa taati. Maali ani qofla maaltu fideen qofla keessa jiraareen. Tayyib anjamte bira dabrite hayya isa akkaan fudhadhu barbaaddachi. Isa na harka jirtiree. An bikata kanaaf hin kaayin kala saabi ol motoraatiin sitti ergadda. Hai akkam jechuudha yaani hin kan nuti qaatu dirree bee telefoona. Hayyee. Bikka hamnaa keessaree telefoona dhaabbattee sama naa kan namaa sitti ergadee siraa fudhadha yoo inni itti yaabdu foonni ta'e odda akka buufaadde. Akkam jechuudha gaammaan tana fakkeenyaaf eessa kiraa keessa feetaa iyyuu bika feete naa kaaye. Namni namarra jiru duraanuu itti Oromoon dhiite ciisee nama dhiitaate duraanuu fitte bika feete naa kaaya iyyuu. Maal dooraa kumaari bashan maal isaan fidaateetiin fidaan nafiifuu saniin naaf sirri jala barbaaduu deemaanii. Ani fiifuu kasi bira jiru sanittiin haajaa qaba dooraa kumaari bashan kamaadha sirraa illee qeeffadhe. Akkam ka ibsaadhaa yaani ibsaan maal si jalaa ta'e. Amma taayyi maallaqa sanatti fakkeenyaaf isin jaartii ta'e yoo tume jaartii ta'e tumna naan lawwasaa lanaan wajjin hin jiraadhu yoo jaartii ta'e tume. Jaartii ta'e isin dhibbata akka fuudhuu dandeessa haadha ilmaan irratti ilmaatu fuutee san irratti yoo inni godhe inni maal balleesse muslaa yaade malee maal balleesse. Khalaas namni yoo khayrii dalagate simboo jechuudha adama tura. Ati maali namaan adda ati maali reessa. Khalaas raajuu taanaan maali ilma namaati barati malee kan taane. Kan gartee miti kan muudii qabattee akkanatti as bukkaatu barbaadadhu namni ati as bukkaatee muudii irra qabatu tokko hin jiru namni hundinuu nyaatee dhugaa. Maali haasaa bareedaa maaliif haasaa bareedaa wanti ni si hojii haasaa maali lolli lola. Akkaanan sirraan fuudhee bichaan alaale ati raayyuu ati eega kabajaan kadhalaa sirraan fuudhee mushi isaa hadiiraa dhiisi. Akkaan sirraan fuudhee bichaan alaale. Ati ammoo magaalaa tana keessa jiraattee magaalaa tana keessa waliin jiraannee muutii dileen irra qabatte tana gartee miti ati magaalaa tana keessa jiraatte qasaman billa wallaahi kophee dhiiseeti miilaan lafa deeman. Kophee dhiiseeti irratti anjamuudha ati fiifoo akka nama tuffatu kana caalaan si tuffachuu jira laalan eega kabajaadhaan si dhufee kabajaadhaan na didde ani waqqa saman billa laal ani dhalatte amma ilmoo dhalatte natti hin fakkaattu eega barbaadde ana wayna beektaan faayidaadha na beektaa duraati. Khalaas ayyee akka ati akkanatti harkanaaf wal qabtutti si waliin deema akka biraa laalta. Kuno harkuuf teessa. Haka keeti kanaa waati kani gartee miti waliin naqanii ija isaa beesan. Ish. Addunyaarraa wallaahi ani addunyaa tanarraa sin dhabamsi addunyaa tanarraa kaniin hin duune akka hin jiraanne si godha ayaate keessa dammaree akka shaaraarraa sadaqaa kadhattu. Ati ulle ati maallaqni ati nama antumtu kun nama maallaqa akka ati dhabee jira nama ati fakkeenyaaf akkasuma caalaan anis magaalaa tana beekaa hudduu faansiidha. Beekaatiin jaljeel Oromooti jeessa kadhachuu jira tolaan maleen akkaati hamtuu dalaydatti hamtuu dalaguu hin barbaade. Walaa ibsa jabeessa walaa ittiin cufu sodaa keetiif jecha dalagaan isa ibsaa manuman galle tamaam. Waaqaa saman billalaa mutanarraa ufiin galchaan. Khalaas ayyee hojiin isaa agarsiisa ammaan tana telefoona keessanirraa ba'e. Khalaas.
Ordo sabi kabajamtoota kiyya agartanii jirtan raayye tolaaniin kadhadhe dhaqee tolaaniin itti bilbila isaa barbaadee fuudhee ilma Oromooti hin arrabsu hamtuu irratti yaadu jeetiniin tolaan bilbila isaa barbaadee fuudhee irratti dawwalee deebisaa isaallee agartanii jirtanii jechuudha. Bika kanarratti Oromoon addunyaa tanarra jirtanii wayna zigaaltanii nan zigaaltan jechuudha. Akka inni beekutti maallaqa kiyyasan illee irraa fuudhoo jaarsa kiyya inni ibsaan jaarsa kiyya akka ta'e ni beektan. Akkasitti aaree maallaqa irraa fuudhee mana kiyya keessaa waa dhibbata akka fuudhee ni danda'a. Waa dhibbata kanarraa mana keessaa fuudhee jechuus ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ammaa tanarra inni dhiirummaa qabaate inni irraan jiraadhaa fi dhaadannoo dila kana godhu jira tamaam. Alhamdulillah kana marra jiru rabbii tokkicha bichaadha. Ilmi namaa sirra jiraates waan takka illee si godhuu hin danda'u. Waan rabbiin sin goone ilmi namaa si godhuu hin danda'u. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan inni jirus agartanii jirtanii akkaan guddaa keessan taa'atiin irratti dawwalee ilma namaatti tolaan illee kadhadhee nadi jechuudha. Maalleen sanoo kamaalitti yoo keetan taatan maalleen san dhaleetiin ciisa masruufa mana keessaati. Tamaam kun olaala akkuma agartanii naakannu diti. Innaa telefoona naa deebise telefoonaas naa deebisu dide. Tanarratti ani qasaman billa ibsaan ibsaadha. Tamaam ani ru'ee tana ka'anii rabbii kasii uumeetitu si fuudhuu danda'a malee ilmi namaa si jeessuus hin danda'u si kaasuus hin danda'u. Tamaam tanarratti siin ajjeesaa ibsaaniin ajjeesaa ibsaa manatti yoon siif hin galchine naan jenna daadachuu jira arraan tana ibsaan ilmaan qabaa dalagee galaa manaan jira arraan tana dalagaa san dhiisee raajee jecha numan galle jechuudha. Ani ilmaaniin taa'us tokkos hin jiru ilmumata naa itti dhiiseetiin kalaas deemee ani waa maraayyan na godhuuf waan raayyan ajaarsa kiyyarraa qabu gaafadha. Muslaa yaade malee hamtuun inni yaade sharriin inni yaade tokko hin jiru ibsaa miinedha. Ni beeyta walumaanu. Takkanaati ani waan baru ganama ta'e. Ootota kabajamtoota kiyya waqasaman billa ani raayyee anaatitu addunyaa tanarraa ifiin ajjeesa. Yoo maallaqa kiyyaaf waan kiyya fudhachuu baadde namni waan firra duun haraamii miti. Yaani shahiideedha. Waan keetirra duun beeka bareedaadha. Tamaam warra jannataatiin taa'u yoo inni waan kiyya san irratti yoo inni kan kututaa ta'u takkanaatiin isiniin jaa hordoftoota kabajamtoota kiyya isinillee asumaan du'aa naa godhaa isinitti dheereesseetiin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.